Ashama arkafune akkam jirtu obboleewwan keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii egaan akkuma kanaan dura waadaa isinii seenee ture obboleettiin keenya baay'isee booda Saudi Arabia keessatti video kana dhaggeeffatanii akkuma video buleessa keenya mubaarak akkuma waadaa isinii seenee gara biyyaatti galuudhaan akka deemsisee argamu sababa balaa konkolaataa lubbuun ishee darbitee sammuna kana argamee gara biyyaatti akka galtuuf maallaqa walitti namoota keessan lubbuun ijoollee keenya keessattuu kan shamarranii biyya keessattis ta'ee biyya namaattis baay'een isaa badaatii jira. Kun immoo sababa maalirraan kan ka'e yoo ta'e numatu cubbamtoota ta'ee numatu of eeggannoo hin goone ta'ee waasaa hin beekne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Simbootuu fi akkam jirtu nagaa keessanii galata Waaqayyoo an nagaa koodha. Akkam jirtasini nageenyi keenya bakkuma jirutti isiniif haa baay'atu jechaa egaa obboleeyyan keenya hundumti keessanuu biyya hundarra nagaan kan caale wanta takka hin jiru yoo nagaa qabaanne wanta hundumaa kan hojjennee itti dhufuutii dandeenyu soo yeroo hammaa kana nagaa dhabneetii jirra. Kun immoo sababuma nagaa dhabiisadhaan lubbuun keenya ijoollee shamarranii biyyoota garaagaraa keessatti badaatii jirti. Kun immoo of eeggannoo irraan dhabuurra kaan konkolaataatu ajjeesaa kaan immoo kan tikkeettiin kutamee fi karaa biyyaa galuudhaaf jettetu lubbuu ishee darbaatii jira. Biyya keessatti illee argitaniitii jirtu jechuudha. Maaliif taanaan nuti arra jiraanna malee buru waan taanu hin beeknu galgala kana amma jiraachuu keenya beekna malee booda wanta sa'aatii booda wanta nu uumatu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee gaa obboleeyyan keenya laffa'anii xaaranii waggaa hedduu dadhabanii gaafa boqonnaa nan qabadha jedhan garuu karaa biyya isaatii gaafa maatii isaaniitti galu yookiin reeffa isaaniitti yookiin dhibamaa isaaniitti kan biyya isaaniitti galu. Kan hunduma keessayyuu Waaqayyo gooftaan uumaan keenya fayyisaan keenya hunduma keenyayyuu akka amantaa keenyatti kadhannee jiraachuun nurraa barbaachisa. Egaa obboleettii keenya kana egaa akkuma argitan miidiyaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti jirti. Kinoo mubaarak irree akkuma dubbate kana obboleettii reef obboleettii keenya akkuma jedhe kana karaa biyyaa galchuuf jedhaniiti. Kana jedhanis Waaqayyo nu haa baraaru jechuudha. Maaliif taanaan nuti nagaadha har'a nagaa qabna. Booda sa'aatii booda waan taanu hin beeknu. Hanga jirru kanatti immoo gaarummaa hojjechuu Waaqayyo uumaa keenya galateeffachuu dagachuu osoo hin taane jechuudha. Cimnee Waaqa keenya kadhachuutu nu barbaachisa yeroo ammaa kana. Kanaafuu obboleewwan koo yeroo manaa baatan asiif achi ilaallachaa konkolaataa akkasuma immoo mana madaamii keessa teenyee dhibee kamiyyirraayyuu yoo xiqqoo nu dhukkube har'a naa wayya boru nu wayyaarra osoo hin taane dhukkubbiin xiqqoo nutti dhagahame taanaan yoo barbaadan qarshii keenya irree takkamamuu dandeenya waan ta'eef itti mannee yoo nu geessan yoo nu geessuu baatan irree qarshii keenyan akka yaallamnu taasisaa malee dhibee keessan ofirratti ilaalinaan jedha. Kanaaf Waaqayyoon immoo dhibees nurraa fageessu balaa tasaas namaarraa fageessu. Biyyeen biyya ofii namaa nyaattu maatiin ofii gaafa dhibamtuurree galtee si yaallatanirree yoo isaan biratti lubbuun kee tare rakkoo miti. Garuu duuti inni biyya ormaa baay'ee tokko qismii namaa cabsa jechuudha. Yeroo darbe argitaniitu waggaa guutuudhaa fi mucayyoon tokko bukkee cinaa mana kuutirratti fooqii 11 farraa gadi kuftee duute. Ani garuu hangammaatti maal isaa hin dhageenye jechuudha. Kan duute kama bakka konkolaataan keenya itti dhaabbatutti akka malee dhaal kan bokkaan roobatee jira. Akkamitti yoo namni isaan gadahan malee ishiin achirraa buutee jirti jedheetan yaadan ture. Garuu warra ishii bira reefi qaqqabee hanga guyyaa har'aatti haati ishii haala laalatii kanafte. Akkasuma immoo tokkos immoo gama kootirraa lubbuun ishii tartee otoo maatii kootti nagalchi maaloo na dhukkube jettuunu otuma mana ishii teessoo kan lubbuun ishii bahe gaafa kaan reefi ishii kara fe'amee kara biyya ishiitii gale. Haati ishii hanga har'aatti alalaalte hanga har'aatti awultii fa'aa hojjettee fi kinoon talakoo amanuu hin dandeenye. Har'aatti irree dhaabbadhee hawaalee amanuu hin dandeenye karaan itti amanuu dhabe. Alumaan laalanaa dhufti jedhee jetti kinoo kanatu jira. Kan du'e badee maatiin ofii baay'ee yeroo hunda alalaalati kan afan. Kanaaf obboleewwan keenya waan hunduma kanarraayyuu of eeggannee Waaqayyoon immoo balaa tasaa fi akkasumarree balaa tasaadhuma eenyuma xilaata keessaniif balaa tasaa hin hawwina. Duutillee biyyuma ofiitiif gaafa haadhi fi abbaan maatiin ofii firoottan ofii nama awwaallatu gaafa sana garaa kutata isaan biratti lubbuun keessan bahee jechuudha. Kanaaf egaa obboleettiin keenya kun duute waan ta'eef deebi'uu hin dandeessu. Waaqayyoon immoo haadha dhalte sana fi abbaa ishee akkasuma obboleewwan ishee firoota ishee horiiwwan ishee beekanillee jabina haa kennuuf jenna. Edda duute homaa gochuu hin danda'amu waan ta'eef namoonni baay'een gaafa du'an riphoo jedhaniitii kaatu.
gaafa jiraatti garuu eessa akka jirtuu fi maal akka jiraattu maalirra akka jirtu namni beeku hin jiru jechuudha. Baay'een namoota ni ilaalla waan ta'eef. Kanaaf bakka jirtanitti waaqayyoon balaa tasaa isin oolchu isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana immoo namoota baay'eedhaaf sheer gochuudhaan akkasuma of eeggannoo haa taasisnu. Nuti hojii arabaa dhiibuu malee fayyummaa keenyarra cirraashuma of teessee of tasgabbeessinee ilaalu hangam keessi keenya akka dadhabe namni of hubatee ilaalu hin jiru waan ta'eef kanaafuu of eeggannoon barbaachisaadha. Yeroo gadi baatan irree of eeggadhaa, mana keessatti irree yeroo hojjettan of eeggadhaa, nyaata keessa nyaadhaa. Kanaaf amma immoo biyya namaa kana keessaa waaqayyoon nu galchutti hundi keenya obsa qabaannee har'a dukkanaa'urree borummoo ifa ta'uu hin danda'a waan ta'eef waaqayyo keenya galateeffannee waaqayyo keenya kadhachaa uumaa keenya amantaa olii gadi arcaasoo otoo hin taane achiifachi fiiguu osoo hin taane uumaa keessa ganama isa ganama itti amantu isumarratti dhaabbattee kadhattu amantaa kam keessayyuu jiraadhu waa barbaaddetti aman garuu ollaa inni kanarratti biyya namaa erga deemte ijoolleen baay'een isaanii amantaa jijjiirratii jiru jechuudha. Biyyarraa gaafa ba'an biyyarraa kan baate amantaa jijjiiruuf osoo hin taane hojjettee of jijjiiruuf. Kanaafillee of tasgabbeessinee of cimsinee amantaadhuma jalqaba hamannu sanarratti dhaabbannee waaqayyo keenya yoo kadhanne waaqayyoon illee nu dhagaa jechuudha. Nuti cubbamtoota waan dhiitu akka cubbuu keenyaa lakkaa'ee yoo naqaata lafarraa nu xaragee ture garuu inni abbaa dhiifamaati waan ta'eef akka cubbuu keenyatti osoo hin taane akka gaarummaa isaatiitti har'aan nu jiraachiseetii jira. Borullee ni jiraanna jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaan siin jedha buleewwan koo. Kanaaf viidiyoo kana yoo jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo warri maamila siimboo hin taane kottaa maamila siimbootti dabalamaan isiniin jedha. Galatooma.